ummanni Oromoo jaarraa 15ffaa 16ffaa 17ffaa keessatti tokkummaa addaa kan qabu tokko ta'uu duwwaa osoo hin ta'in yaada mo'aa burqisiisuu kan danda'u of danda'ee kan biraa kan gargaaru biyyoonni kan akka Ameerikaa osoo uumamin duratti sirna gadaa saba uumuu danda'edha. Jaarraa kana keessatti haalli jiru garuu akkas miti. Baay'ee qoqqoodamaa tokkummaan saba kanaa, tokkummaan hayyuu Oromoo, tokkummaan dargaggoo Oromoo yeroodhaa gara yerootti rakkoo keessa galaa jira. Rakkoon kun immoo himamuu qaba. Tokko ta'anii fedhiif faayidaa sabaaf qabsaa'uun rakkoo akka ta'e dhokochuu osoo hin ta'in ifa ba'ee dubbatamuu qaba. Qoratamuu qaba, xiinxalamuu qaba, hiiknis taa'uufii qaba. Oromoon gurmaa'ee tokko ta'uu harakkatu malee bittinnaa'ee immoo hin badu. Jaarraa tokko guutuu carraaqqiin godhame akka Oromoon hin banne agarsiisee jira. Maaliif? Oromoon arba waan ta'eef. Arbi hin kufu, kufnaan immoo hin ka'u. Arbi hin kufu duwwaa osoo hin ta'in arbi gogaansaa hin nyaatamu, hin ciniinamu. Leenci deemee ciniinnaan ilkaan tofa malee foon irraa fudhatee deemuu hin danda'u. Kan Oromoo yaalee hunda akkasi. Garuu immoo yeeyyiin jira. Kun ifatti himamuu qabaa jechuudha. Yeeyyiin maal godhaa? Arbi gaafa deemee mana fincaanii taa'u duubaan utaalee galuudhaan keessaa nyaatee fixe kuffisa. Waa'een tokkummaa keenyaa akkasii jechuudha. Keessaa nyaatama. Kan suuqame baay'eetu jira. Kana ilaalcha qaraa sirreessuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Waa'ee dhuunfaatiif jiraachuu, waa'ee fedhii dhuunfaa afarsuu keessaa baanee gaaffii waliigalaa, gaaffii uummataa kaasnee deebisuu akka dandeenyuuf rakkoo jiru sirriitti baruudha. Yeroo biraa uummata bal'aa, dachii bal'aa, potenshaala guddaa kan qabu jenna. Amma sanatti qabsoofnee fedhiif faayidaa uummata kanaa maaliif guutuu dadhabna waa'een immoo deebi'ee waa'ee yeeyyii ta'a jechuudha. Kanaaf kaabineen sanuma inni kaan sanuma.